Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee amboo jalatti argamtan akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyo rabbiifaa galatu jira warreen gara chaanaala kanaa addisii taatanii uftan like subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa walaa jajjabeessinu isiniin jira anis akkasumaan haala sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru yooyin miidiyaa fuula miidiyaa hawaasaarraa wanti arge tokko isiniif gabaasuun dhufee jira guyyaa kaleessaa magaalaa naannoo Itoophiyaa keessaa fi Oromiyaa hundumaa keessatti hiriirri deeggarsa mootummaadhaaf taasifamee jechaa jiru akkasumaan magaalaa Amboo keessatti xiqqaa guddaa otoo hin jedhin mootummaa deeggarsaaf uummattoonni kaaba kibba lixaarra jiran hiriira nagaa bahanii jedhanii odeeffannoon jiru kanaadha kan biraas immoo doftora keenya kabajaaf jaalala Alii Birraa kan abbaa Oromoo ta'e tokko guyyaa kaleessaarraa jalqabee haalli miidiyaa hawaasaa du'alsaa odeessuu edda jalqabanii tureera garuu isa keessatti wanti ani qalbeeffadhe har'a guyyaa har'aa miidiyaa Facebook irraa kan hin arge lubbuun isaanii akka hin boqonnee fi dhukkubsachaa akka jiranidha kan hin odeeffannoo dhaga'e Oromoo keenya ariifachuun faayidaa hin qabu namni isa jaalatuuf isa kabaju Oromootu rifata rifaasuun Oromoo immoo wanti isiniif godhu hin jiru dubbii tokko yeroo dubbatanii itti qalbeeffatanii otoo dabarsitanii baay'ee natti tolan jedha akkasumaan immoo waa'ee hiriira mootummaa deeggarsaa bahe kun maalum kan jedhamudha hiriirri isaaniif deeggarsi godhame kun kan maalii nagaa godheetu moo maaliidhaaf hiriirri kun bahame jedhee baay'ee gaaffii natti uumee jira isinoo akkamitti hordoftoota obsee amboo jalatti warra argamtanii hiriirri kun kan maaliiti mee jettanii yaaddu magaalaa Finfinnee keessatti hunduma magaalaa Itoophiyaa keessatti guyyaa kaleessaa deeggarsi mootummaadhaaf bahame kan maal jedhamudha mee akka koo gaaffii isinitti ta'eera mee warreen gaaffii isinitti ta'e ummanni kun kan hiriira bahee fi yoo inni waa fixuuf immoo yoo inni waa jiraachisuudhaaf mee ummanni kun kan mootummaa kanaaf hiriira bahee akka koo gaaffii isinitti ta'eeraan isiniin jedha akkasumaan immoo waa'ee doftora keenya jaalatamaa fi kabajamaa Alii Birraa dubbachuu yoon barbaade wanti nuti gochuu dandeenyu homaa gochuun hin danda'amu umuriin isaanii deemeera du'aaf namni kan dhalatu guyyaa gaafa dhalatu du'a yoo hin jireenya idda jiraate asitti immoo lubbuun isaa waan gaarii godhee yoo darbeera ta'e inni duune seenaan isaa hin du'u jechuudha namni foonii yoo biyya lafaarraa boqoteyyuu seenaa inni hojjete kaawwate hin duune kanaaf warreen Doftor Alii Birraa jaalatamaa fi kabajamaan keenya hin du'e jettanii rifattanii dhukkuba hamaa keessa jiru malee du'a keessa hin duune akka hin duune lubbuun isaanii akka jirudha akkasumaan immoo warreen amantii keessaniin du'aayii kadhannaa gochuudhaan bukkee dhaabbadhaa wanti isaaniif gochuu hin danda'amu kana qofaadha waaqayyoo isaanaa fayyisuuf jechuuf dhibee hamaa dhukkubsachaa jiru akka jedhamedha waaqayyoo akka haraara godhuu fi balleessaa yoo godhanillee balleessaa isaanii akka dhiisuu fi akka itti haraaramu du'aayii godhaafin isiniin jedha hundumti keessanuu isinin jaaladha isinin kabaja mee waa'ee hiriira nagaa kanarratti maal mee hubattu ani baay'ee nagarrama uummata keenya akkuma horii gurra qabanii asiif achi harkisanii asitti dhiiga dhangala'aa wallaggatti hin du'a hin qalama manatu jalaa gubata hiriirri ni ba'amuuf maaliif mee maali jettaniitu yaaddu beerrani jettu moo dargaggeessa jettu waa'ee uummata keenya dhugaadha baay'ee nama garrama waa'een biyya keenya keessa jiru baay'ee nama garrama rabbii haraara haa godhuu fi biyya keenyaan isiniin jedha akkasumaan immoo adaraa keessanii warreen maatii naaf hin taane maatii ta'an isiniin jedha kanaaf kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee amboo jalatti warra argamtan hundumti keessanuu guddaa isaa galatoomaa odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabadee dhufe kanumadha akkatti bohaarsanii akka odeeffannoo kana irra deebisanii qalbeeffatanii kabajaa fi jaalala rabbiitiin isinin gaafadhan isiniin jedha guddaa isaa galatoomaa safuudha siif safuu yaa rabbi siif safuu gaafa raawwif kaatee dhaate kaayyoo galmaan geessu malee akeekni kee nafu si ajjeesuuf yaadeete daa'ima qalchiisee Heroodis hin arganne birmadummaa baasuuno kaayyoo kee jaatee daftee of hin mul'ifne dhokattee